Silaluun dadhabee yaa misirroo miidhagdee nama bootiyaa na gammadii. Baaratti kaabate jiruu biyyattu harkaabate nu dhiibanii biyya teenarraa biyya lagaatti dhumaa jirra. Oromiyaa hara gaaddisaa mootummaa Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree isinaa dhaqqabu qophii addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan guyyaa har'aa qophii ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira viidiyoolee gaggabaaboo hedduu namatti tolanii fi kan ammoo barumsa irraa argannu kan nama gaddisiisanis isiniif qabadhee dhiyaadhee jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati egaa jidduu kana viidiyoo ajaa'ibaa tokko miidiyaa irratti argee ture viidiyoon sun hedduu garaana nyaate waa hedduus irraa baradhee jira viidiyoo kana ammoo isiniin ga'uun dirqama natti ta'e maaliif namni hundi achi keessatti akka of ilaaluun barbaada maalummaa keenya eenyummaa keenya adeemsi keenya maal ta'uu qaba nuti gara fuulduraatti maaltu nu mudata wantoota ammaan dura darban wantoota akkanaa kanniin irraa maal barachuudha qabna akka sabaatti ammoo akka ummata bal'aatitti akka saba bal'aatitti maaltu nurraa eegama nuti waliif yaaduu irratti waliif cinqamuu waliif birmachuu irratti hangamta akka ga'ee guddaa taphataa jirra wanta jedhuu fi akkasumas ammoo nuti dandeettii qabnu dandeettii uumamaan rabbi nuu kenne waaqni nuu kennetti hangamta akka fayyadamaa jirra yanga yoomitti ammoo nama eegna nama eeguun ammoo maal faayidaa takka nuu qaba nama eeguun faayidaa bu'aa nuuf qaba wanta jedhu tokko wajjin ilaalla mee viidiyoolee gaggabaaboo muraasan qabaa viidiyoodhaan kanneen jidduun isin buuseetiin dhufa viidiyoo kana dhageeffadhaatii deebineeti wajjin turra yaada garagaraa irratti yaada kennina isinis komantii irratti wanta isin dhagame yaada addaa yoo qabaattan yaada keessan akkanaaf keettaniin barbaada anammoo yaada dhuunfaa kiyya akka wanta irraa hubadhe wanta irraa bare isiniif kenna mee viidiyootiin isin dabarsaa viidiyoo faana tura. Silaluun dadhabee yaa misirroo miidhagdee nama bootiyaa na gammadii sodaamee bareedduutiyaa hiddi keessa latee damina bal'atu kan irra ta'e rabbitti yaa guutu haarostoonni lamaan kan wal fuutan har'a gaa'illee kan milkii wajjiniin nu tuura. Gaile kamilki wajjini nutura ababoko idilli fakkaate ababoko arusi chalala ababoko kan ishee si daranii ababoko kullenya rakuna ababoko qalbii nu hubattanii ababoko waliin gaalattanii ababoko misirroo tole akkuma viidicha argitan viidicha kanarraa nama addaa nama ajaa'ibaa tokko argitanii namni kun ammoo Khalid jedhama Khalid qaroo dhabeeyyiidha nama qaroo dhabeessa ta'e dhalate osoo hin taane umrii isaa waggaa 3 waggaa 4 jidduu kanatti qaroo isaa nama dhabeedha haadhaaf abbaallee hin qabu jedhee akka dubbataa jirutti ni dhageenya wanti nama ajaa'ibummaa inni yeroo hedduu namoonni dandeettii garaagaraa qaban namoonni kalaqa addaa qaban kan uumamaan rabbiin wanta garagaraa isaan badhaasee isaan uume sababa hir'ina qaamaatiif yookaan ammoo sababa maatii dhabuurraa kan ka'e daandii irratti baanii akka daandii irra jiraatan ta'aatu jiru yeroo hedduu wantoonni akkanaa nu mudata kun ammoo isa jalqabaatii miti maaltu nama kana daandii irratti isa baase jedhanii keessa isaa duuba isaa qorachuun anganoon dallee yeroo ammaa kanatti barbaachisaa ta'e natti mul'atu li'annahu namni kun already nama daandii ta'ee jira umrii isaa walakkaadhaa ol nama daandii irra jiraateedha silaa yeroo kanatti namni kun sadarkaa beekamtii guddaa argachuu qabu irra ga'uu danda'uudha qaba ture akka dandeettii isaatiif akka uumama isaatitti waaqni kalaqa addaa isaaf kennee uumametti akka ammoo
ufitti amantumummaa inni qabuutti osoo ta'e namni kun sadarkaa kanatti iddoo guddaa tokko ga'ee sadarkaa guddarra ga'ee argamuu yookaan mul'achuutu isarra ture. Haa ta'u malee sababa maatiitiin kakka'e maatii dhabuu irraa kakka'e daandii irratti bahee daandii irratti akka guddatu akka barumsa seeraan hin baranne na godhee jira jedha afaan isaa irraa viidiyoo kana OBN irraa hin argee jechaadha. Miidiyaa garaagaraa irratti yeroo ammaa kana deddeemutti jira. Rakkoon keenya guddaan maa inni tokkoffaa nuti dandeettii qabnu kanatti hin fayyadamnu dandeettii qabnu kanatti fayyadamnee of mul'isuu ummatatti uf baasuu hin dandeenyu yeroo ammoo yeroo nuti dandeettii sanitti fayyadamnee ummatatti uf baafne ummanni keenya sabni bal'aan hangana ga'u kun keessattuu namoota akkanaa qaroo dhabeeyyii namoota akkanaa kanneen sila fuudhanii jabeessanii sadarkaa guddarraan ga'uun viizhina isaanii san fuuldura isaan akkaataa isaan itti ani bakka akkanaa kana ni ga'a jedhanii yaadan saniin ga'uun sila hedduu barbaachisaa ture. Nuti ammoo nama akkanaa kana karamarratti ilaalleetii bira dabarra. Wanti na ajaa'ibe tokkumaa inni namni kun maatii qaba haadhaa fi abbaan kiyya du'anii jiranii abbaa faadha kiyya dhabee jira jedheera. Okay, abbaa faadha dhabuu rakkoolee miti. Namni kamuu yeroo dhalatu abbaa faadha irraa haa dhalatu malee hidda qaba duuda duubee isaa qaba. Namni kun yoo abbaa faati isaa irraa deeman akkamitti obboleeyyan haadha isaa obboleettiiwwan haadha isaa obboleeyyan abbaa isaa obboleettiiwwan abbaa isaa eessa deeman maatiin isaanii firri isaanii eessa deeman. Namni kun biqiltuu miti lafaan biqille sanyii namaati namarraa dhufe. Namni namarraa dhufe immoo akkamitti haadhaaf abbaan qofa duuteef bahee daandiirra jiraata. Maatiin hanga nuti yeroo hedduu haasa'umaan wanta tokko wanta garagaraa haasa'uuna malee gochaan wanta san irratti hirmaannee gochuu irratti dadhabina guddaa qabna. Namni kun yoo abbaa faati isaa irraa darban obboleen isaa abbeeroonni isaanii wasiillan isaa eessumman isaanii firri isaa aanteen isaa nama kana kararraa fuudhee ufitti qabee guddisuu danda'u sadarkaa inni yaadeen ga'uun dirqama ture. Baasanii nama biraatiif Oromoo bal'aadhaan ga'uudhaan duratti jalqaba maatiin isaa maatiin warri firri abbaa faadha isaanii ga'ee guddaa taphachuutu isaanii mala at least yoo diqqaate nama kana barsiisanii sadarkaa inni baratee sammuu isaa ittiin uf jijjiiruu irraan ga'uun dirqama isaanii ture. Garuu nuti maal goona fuuneetuma miidiyaatti dabarsuu yookaan immoo nama tokko erga miidhama qaamaa ta'uu nama biyya keenya keessatti akka du'aatitti laakkama. Namni miidhama qaamaa qabu tokko baratee ni jijjiiramatti hin beeknu. Kun ammoo dadhabina guddaadha. Keessattuu maatiin maanuu yoo ilmoon isaanii qaroo dhabeessa yookaan ammoo qaama isaa irraa qaamni tokko hir'ataa ta'e mana barumsaa hin geessan mana keessatti awwaalanii dho'isaniiti ukkaamsanii kaa'u jechuun yookaan ammoo kararra baasanii daandii irratti baasanii namni sun akka kadhatee umrii isaa guutuu kadhaadhaan dabarsu godhu. Kun ammoo dhiibbaa guddaa nama akkasiisan irraan ga'a. Jireenya isaa guutuu akka boora'u jireenyi isaa guutuun akka jireenya namootaati gadi ta'ee uf yaadu godha jechaadha. Namoonni ani wanni na ajaa'ibu namoonni qaroo dhabeeyyiin yookaan ammoo namoonni disable ta'an jechaadha. Namoonni hir'ina qaamaa qaban dandeettiin isaan qaban uumamaan dandeettii addaati. Kan ammoo irratti dhaabbannee namoota akkasiisan fuunee qarqaarree sadarkaa isaan ittiin uf qarqaaraniin ga'uun silaa dirqama namummaati. Dirqama nama kamuutu kun oromummaa duwwayuu miti. Namni nama ta'ee nama akkanaa kana hin qarqaarre innuu namaa miti. So saba bal'aa biraan ga'uu duratti maatiin qarqaaruu danda'uu qaba. Mee viidiyoo kanaa miti mee viidiyoo nama biraa ammas dandeettii akkanaa nama qabu nama callisee miidiyaa irratti qofa ittiin wanta garagaraa ittiin taphatu kan taalentii ofii kana dandeettii ofii kana fuudhee gara mallaqaatitti hin jijjiirre wanta miidiyaa kana irratti argee hedduu na ajaa'ibe tokkoon isin biraan ga'a ammas na faana turame. Gabrichi warra kenaan argu gaaftu kanaatu isaa ifa bagana gaanu tachaatanii eeyyolee biyya arifa. Shababni baaratti saabate jiru biyyattu harkaa bate nu dhiibanii biyya teenarraa biyya lagaatti dhumaa jirra. Oromiyaa haragaattisaa bootuma keetti nu yaachisa kaase nurraa yerabbii jalee kennuma diina nu nyaachisa. Oromiyaan biyya gootota biyya seenaa fi hambaati hoo ka addunyaa nu ittiin bulte handhuura nuura gadaati hoo rabbitu nu kenne beekumsa handawaata dhiira duraati hoo. Dhugaan bakkee hin wallaalini dartii moota irra naanini warjidootaan biyyan faalini kaase nurraa nutti ilaalini.
gootota meeqa bakkee jira kasaba fiitittiin kaanfanne isa haqaaf jawwaraa jiru akka hamtuun duran dhaabanne akka biyyooteen nanuu galchi yaa rabbi yoo sirra tole akkuma dhageettan kana mucaan wallee kana wallisu yookaan akka baarootitti haa ta'u bifuma kamiinuu haa ta'u walaloo fi yadaloon isaa akka itti mana dhahu sagaleen isaa akka irraa bareedu akka irraa tolu garuu namni kun dandeettii uumamaan rabbi isaaf kenne qaba kalaqa uumamaa kan rabbi isaaf kenne kana irratti faayidaa tokkollee faayidaa of fayyadaan jiru hanga tokko yoo miidiyaa irratti baheen tapha garagaraa taphatee namoota miidiyaa irra jiran ittiin gammachiiseen alatti dandeettii fi kana gara biizinasaatitti jijjiiruu hin dandeenye miidhaan nuti qabnu akka sabaatitti sabni bal'aan kun miidhaan inni qabu maal namni dandeettii qabu tokko gara biizinasaatitti jijjiiruu hin danda'u isa qofaa miti yeroo hedduu ijoollee sagalee ajaa'ibaa qaban dandeettii ajaa'ibaa qaban walaloo addaa barreessuu danda'an kan akkasumatti waa takka yuutuuba irratti fidanii sagalee isaanii san dandeettii isaanii san gara yuutuubaatitti doolaaruma 5 fi 10 illee ittiin nagadanneen arga akkasumatti feesbuukumaa fi garuma gara garaa irratti namnummaan arge walaloo isaanii dandeettii isaanii kan yookaan wallee isaanii sagalee isaanii kanatti namnummaan biraa akka itti yeroo isaanii dabarsuu godhan malee dandeettii isaanii kana fayyadamanii biizinasa ittiin hin hojjetan gara mallaqaatti dandeettii isaanii kalaqa wanta rabbiin isaaniif kenne kana gara biizinasaatti jijjiiruu hin danda'an yeroo hedduu namoonni tokko ijoolleen kenna maal jedhan wallee baasuudhaaf maal gochuudhaaf waan akkana godhuudhaaf mallaqa hin qabu dandeettii san hin qabu jedhan garuu ammoo bayaaniitum akkanumatti kun feesbuuk marratti sirbuu jechaadha kana miti erga kana goote muuziqaa dirqama instrumentii ittiin taphachiiftee muuziqaa bifa muuziqaatiin qindeessitee gadi dhiisuullee yoo dadhabde yuutuuba banateetu nama gurbaan kun yuutuuba YouTube ofii irratti fidee wanta gaggabaabaa akkana waan daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 kana osoo taphate nama hedduutu daawwataaf nama hedduutu laalaaf faayidaa irraa argata jechaadha namas bashannansiisaa ofiifis bashannana faayidaa irraa argata Facebook irratti qofaa miti Facebook faayidaa takka illee hin qabu yeroo hedduu ijoollee kennatti ni dubbanna ijoolleen kenna ammoo wanta akkana kana sin dhagan oolmaan isaanii bakka hin taane waan hin taane irra oolu dandeettii isaaniitti ittiin fayyadaman so wanta kana xiinxallee yeroo hedduu nama kana wanta akkana kana ka argu saba keenya qofa keessatti saba Oromoo kana irratti qofa sabni biraa dandeettii qabu hunda gara mallaqaatitti jijjiiree mallaqa ittiin argata dandeettii isaa san mallaqatti sharafata kenna immoo attan wallistoonni gurguddoon artiistoonni gurguddoon kenna wallee isaanii namuma argatu YouTubea fi wan garagaraa fi Facebook garagaraatitti itti fayyadama malee artiistoonni kenna gurguddoon beekamoon dandeettii gurguddaa qaban yuutuuban qaban yeroo takka sirba isaanii ni baasanii mallaquma xiqqootti ni gurguratanii saniin achi nama biraatu yuutuuba irraa itti fayyadama jechaadha wanta jira gaafa umriin isaanii deeme gaafa xiqqoo dadhaban saba Oromoo kanatti as deebi'an nu qarqaaraa rakkanne abaluun artiist ebaluu dhibamee artiist ebaluun mana hin qabu artiist ebaluun akkas ta'e maal ta'e kadhamatti deebina nuti biizinasa keenya yeroo jalqabaa gaafa fayyaa qabnu gaafa dandeettii qabnu gaafa sochoonu gaafa humna qabnu akka feene utaalee baanee deebi'uu dandeenyu san biizinasa hojjechuudha namni waggaa 25 biyya ormaa keessa ture Kaanaadaa ture Awustiraaliyaa ture Awurooppaa keessa ture Ameerikaa ture gaafa biyyatti galu ammootu rakkataadha kenna artiistoonni kenna keessattuu jechaadha gaafa fayyaa qaban uf duubatti waan darbatan kun rakkoo guddaadha rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf jijjiiramuu qabna wanni duraan darbee jira dhaloonni amma jiru kun ammoo jijjiiramuu danda'uu qaba namni kenna miila takkaan dhaabbatee uf danda'ee kadhaa irraa bayuu yeroo hunda harkuma namaa ilaaluu irraa sadarkaa kana bira akka tarru gochuudhaaf maaltu nu barbaachisa cimnee hojjechuudha warroota cimanii hojjetan ammootu jala dhaabatanii jajjabeessuun hedduu barbaachisaadha manneen muuziqaa Oromoodhaa kan duraan kaasetta asaattamanii yookaan kaasetta wanta godhanii gabarra oolchan hedduun isaanii badanii jiran kan badaniif ammoo namnummaan kennaa isaan bira dhaqeellee hin hojjetu yoo hojjetellee ammoo dhaqee hojjechuu fedha malee mallaqa kafaluuf hin qabu kanaaf cufama jechaadha namni kenna hojjechuufis ka dandeettii qabu mallaqa hin qabu ka mallaqa qabu dandeettii hin qabu kunummaa walitti dhufee wal gargaaree waliin guddachuu ni danda'a garuu yeroo hedduu amma artiistoonni kenna mana muuziqaalee dhaqanii karakkisan mallaqa malee dhaqan mallaqa malee walaloo qabatee daloo qabateeti mana muuziqaa dhaqa manni muuziqaa ammoo mallaqa barbaada artiistoonni biraa ka warri afaan biraatiin hojjetan sabaaf sablammoonni biraa mallaqas dandeettis walitti qabu inni biraa ammoo miidiyaan kenna miidiyaadhaan kenna gurguddaan artiistoota kenna walitti qabee qindeessee
irraallee fayyadamee jarallee fayyadamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf miidiyaa namoota biraa kan afaan biraatiin darbu yoo argitan nama rakkataa tokko yoo miidiyaatti dhiyeesse hanga tokko waa kennaaf waa godhaaf amma gurbaa kana OBN miidiyaatti dhiyeesse waa takka faayidaa takka illee hin goone attan ummatuma Oromollee sabuma Oromootiin birmadhaa fi qarqaara nama kana bakka kana kaasaa jedhee akkaawuntii wayiillee banee wanta hin goone dadhabina cimaa qabna kana wanta akkanaa kun sirraa'uu danda'uu qaba. Meegaa ammas mee dandeettima gurbaa kanaa gurbaa ala qaroo dhabeessa ka ala galu kana mee dandeettii isaa irraa wanta gabaabaa tokko isin dhageesseen deebi ammas na faana tura viidiyoo ajaa'ibaati dhugaa hedduu irraa waa barattan jedheetiin yaada mee viidiyoottiin isin dabarsa ammas. Tole viidicha akkuma argitan kana jecha namni ala jiraatee akka bineensaatitti ala jiraatee kararra jiraatee kadhatee nyaatee dhugu ka gaafa argate dhugee gaafa argate dhugee nyaatee bulu gaafa dhabe ammoo qooqa ofii bulu dandeettii akkana walaloo namaa yedaloo namaa bifa kanaan fudhatee akkatti ittiin wanta jechuun dhugaa dubbachuudhaaf waan guddaadha akka kiyyatti jechaadha. So nama akkana kana silaa guddisuun hedduu barbaachisaadha. Lakkoofsa nama kanaas hin qabnu OBNnis lakkoofsa isaa maxxansinee na fakkaate sila lakkoofsa nama akkanaa kana qabaatanii hanga danda'ameen qarqaaranii sadarkaa jiru san irraa baasanii hedduu barbaachisaadha. Garuu jalqaba namni dhiyootti nama san bira jiru amma viidiyoo san irratti ijoolleen hiriyoota isaa warri isaa waliin baratan ka'ama baratanii sadarkaa biraa irra jiran dhufaniiti gaarummaa Khalid cimaa ta'uu Khalid himan cimina cimaa ta'uu Khalid himuun faayidaa tokko illee hin qabu osoo danda'anii isaan sunniin wali gurmaanii yoo diqqaati mana kireessanii fi baatitti mana birrii 600-700 kireessanii fi nama 4-5 ta'anii gareedhaan nama san cimaa ta'uu isaa erga beekanii nama gaarii ta'uu isaa erga beekanii nama ammootu fuulduratti jijjiirama guddaa fidu ta'uu isaa erga beekanii silaa fuudhanii jijjiiruu danda'u. Yeroo hedduu miidiyamatti baasanii saba bal'aadhaan gahuudhaan duratti jalqaba namni dhiyootti bakka san jiru nama san gargaaruun hedduu barbaachisaadha. Yeroo garagaraatti namoota akkanaa kana yoo arginu jalqaba ofii qarqaarree booda ammoo hanga dadhabne ummataan osoo genne hedduu barbaachisaadha jedheetiin yaada. Viidiyoon dheeratee jira wanta na faana turtaniif hedduu galatooma hanga dandeenye namoota akkanaa keessattuu namoota qaroo dhabeeyyii ta'anii rakkinna wayii ke hir'inna wayiitiif daandii irratti bayanii jiraatan kanneen bira dhaabannee cinaa dhaabannee haa gargaaruun dhaamsa koo yeroo hundaati. Warroonni viidiyoon kun isinitti tole sheer gochuudhaan nama hunda bira akka ga'u naaf godha galatooma horaa bulaa deebana viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Bye bye.